Arama sabona no zona rafse kuna sabona nama hafta mirami akka toko guyara ebola ina rafsu. Sabona muguracha kana kana rafsu simiti. Wallahi ina rafsu so ina ka ina rafse. Malif nama debi suf himbeka. Nama lafa ka'e qunxuuxu himbeka. Nama dhiisu himbeka. Ajandallee hin barbaadu. An balaan barbaadu baay'ee balaan ufumaana barbaada malee. Akkasii ani sittillee hin aarre sittillee aaruuf hin deemu arrabni keellee nan miidhu siimi kunoo wannoon ennu abbaan abdii amma guddaan kun wallaahi waggaa lama narrate takka taataay obboleettii tiyya janajjanee birirraa nyaate jedhee wallaahi waggaa lama sigalee guyya tokko itti dubbadhee walloleen hin beeku dhiifama lol gaafannee hin beeku ani takka namni na arrabsee dhiifamallee gaafadhee hin beeku namallee arrabsee dhiifama jedheen hin beeku namillee arrabsee dhiifama gaafachiisee hin beeku namatti illee aaru rabbitti illee nama dabarfadhu hin gaafadhullee waan ati jettellee hunda dhageennee taati jetteef taati illee rabbi si haadhiisu obboleessa kiyya tatarte rabbi si haadhiisu ta dhuftullee haga feete na arrabsi uummata akka namni illee sin gaafatu rabbi illee sin gaafatu kiyya kana warri Dubaay si haakiisu amma dubbiin na aarsitee dhufe maalinni warra Dubaay jecha xilaata meeqa horatte anuu fooloo jalaa si baasee obboleessu mana mileena tokkoof 600 fooloo modiitara jalaa baatee yoo isaanirra guyyaa keetirra hafan geemi leenca amaaruu namaa kennitu dhiyoo kana gaafa allammaffaa tapha dubar amaara naa kennaa ture leenca amaaruu namaa kennitu warri Dubaay ka leenca akka bishaanii roobsu sirraa hambifate habibi dubbii tana keessa laalli gowwoomsanii araara kiyyaan jala taruu deemane qabde achi dubbiin. Doktorillee keessa nu rukutaara jedhama. Dubbii kana koottaa. Abboo baabaa wali fudhadhu Ramadaan. Baabaa nama diinaati baabaa nu rabsiisaan fudhadhu baabaa na qabe. Amma ila waan tokko isin wali fudha galgala edanaa taate amma taate wal gayaati. Saafi. Ila baabaan wajjin Dhaggeeffadhu. Ila afaan bichaa nan godhina. Maaliif? Saafi dhagaye. Hojiin agarsiisa. Akkaawwanti kennee raami. Abboon dhagaye. Baabaan urrattiin bara afaan bichaa no maan godhu ammaani maaliif? Gargaaruu barbaadini. Amma yoo kan argatte ila agaye sittima. Ati callisi. Tokkoffaa personally namuu of danda'ee okay waan sikiisuu qabu sikiisuu danda'a malee nama walitti qabne ana maxaaffacaa nan godhatina. Mi'eessituu nan godhinaan. Okay? Laata gaddaan qabame hoteela gaddaa restoraantitti wal geettanii nullee gas irratti hirmaanne boru sappoorti godhuu qabdan boru yookiin ibsitaan. Wallahi. Ani doktorillee nu gara kiyya. Wallahi na anuma arrabsaa turanii baay'isanii moo afurna arrabsee mucaan kun akka humna homaanatti nan bifanne. Ibin bari yoo namni gargaarsa dhagaafatu gargaarsaani biizi ta'uyyuu maal gargaara yeree dhiyoo kanaayyuu na arrabsaa abbo geemi qabuu fi dandeetta asli kiisuu yoo barbaadde doktora geemi qabiif gurbaa jarana gurbaa diina jalatti gattaniiti dhugaa rabbii dubbannaa hayti na dubbadhaa jetti akkana dhogiriki kanaaf na tolta balati dhugaa baleen dubbattu wallahi dhugama dubbannaa asli aga fede gurbaan kun miira keessa galee ka waa takka atirraa hin balleessin illee dhimmi inni itti si arrabsillee namoota hedduun illee wal bu'e saafin nu bira jira isa namannu warra dhimma warra Dubaay kana arra saafi ufistobin dooraalee namni waliin sii qabellee jiru warri abdii guddaa sitti hore warra Dubaay ufillee sobdee namallee akka waa sin gargaarre namni dhugaa qabaa siin jedhee dhugaa teessii argaa jira ilmi namaa warri kaleessa wayitaati tapha asii usmeefaa waliin taphattu leenjii kenne asii tapha qabadhu siin jedhu warra Dubaay kana lakkii sobneeti jedhee namni illee si arge atillee uf argite ta fuulduraatiif beekuudha nama dalagatooti rakkoo miti akkasitti ofirraa dhiisi malee dooraala walitti naa qabanii namni naa leenca waliin naa qaban dhiisa baleessa nama sabinii kan namni dooraala walitti qabu hin jiru dhiisi nurraa warri Dubaay qileesi buuse warra balkaaba qileesi buuse diina bitattee haadha faateetiin wal loltee aslii wal loltee namoota kaanii walitti buuteetiniin wanni ati jetteef dhugaa jala deema jettee yeroo san nama walitti buute har'a maaliif si gatanayyee namni leencota akka abboo wanni biraatii miti karaa kennaa olanii leencu bakka sin darbanii itti dhagahamuu qaba jechuudha. Wayitaati ilma namaa kaan qaba zollomteetiniin jettu sababa isaaniiti waan ta'eef namni masoo nama baasa. Dunyaan gaafa masoo nama baasin deega nama baaftu jedhan
sitti maate. Kana ofisobiniiti yoo si gargaa yoo asii godhan ol baasanii agarsiisuudha akka namaatitti. Maal goota obsoof obboleessa dooraala maalii waliin naa qaban jette dhiisoo ofirra eessaasa. Bar jaraa miti kasan jechuu jirru jaraa miti bar ijoollee biraati. Suni waa'ee warra Dubaayii ilaallatu. Doombir kiyya addaa wanni si baasuu qabu wanni kun na ergamuu baannaan waan ajandaa guddaa ta'u sii galee. Maaliif risiitii guutuu na erganii ijoolleen kun achi waliin naa qaba waan ta'eef wanni kun wargana manaan seenne taanaan balaa guddaa. Ani ka jedhu Doombir illee mataa gubbaa bahee warra Dubaayii jedha. Doktor illee mataa gubbaa bahee warra Dubaayii jedha. Amma yoo henneef hin goona. Laa sabboona. Maal warra Dubaayii kana rabboo badee rabbumatu mi'eesse. Sabboona. Amma dubbiin akkamii warra Dubaayii ilaallata beeyta. Baabaa maamil qiree deebisaa jedhan. Ina dubbiin akkana beeytanii. Namni ara nutu isisee baaba kootu Amma mucaan kun bar sababaa keessan osoo girrigirrii keessan yoo asii warri Kaayirootiif lolli Kaayiroo Dubaayii jidduu deemu Su'uudiif Dubaayii jidduu deemu isinirra dhufeetini warra faallaa keessanii kanatti muddaa beeytaa mucaan. Haga humna ofiitiin wanni inni isiniif hin taane hin jiru. Isaasan guyyaa isaa har'a diina jalatti gattan aboo aduwii gama. Anuu yeroo jalqabaatiif geemii beellama bara akkaawuntii kiyya guddaan dhaqeetin ilaale. Neewoma isin kennitaniif ilaala jedhee dhufee ilaale bara. Ka taaptaaf hin godhin, ka koppiliin hin godhin, ka ililliita kan kennin cal'isee ilaaluudha. Barufi waan dandeenyu gooneenu. Nu waan dandeenyu goone akka Dubaayitti booda jiru taaptaa bira dhaabbanne. Ani waan dandeenyu waan itemmin kiyya hojjetu godheera. Mee qoy waan itemmin kan yeroo baay'ee qoy wanti Dubaayii kun namni tokko lama waan jedheef mishin jedhamee namni hundi Dubaayii jedhamu maadha nama fakkeenyaaf sa'aatii san irraa jira ture taaptaap godhee fi baartaa jedhee waan qabuun illee nama dee kadhadhee fi bootaa ta'utanitti akka nama Dubaayitti bira dhaabataa ture. Digalee garuu yoo amma warra Dubaayii jedhaan ammoo nullee keessatti hin ta'ara jedhan akkaataan maal nu dhibe guys. Wallahi. Kanaaf amma akkaataan dubbii isin keessaa itti baatan gadaa reestooraantitti sagantaa qabdanii fi mucaan kun waraana kenna ka alaa qabnu ka gizee diinni nutti duulu nurraa ijateenna jettanii waraana kenna jettanii hidhachiisuu qabnaa jettanii boru wal geettanii waan isinirraa eegamu garuu qabdan. Maal qawwee itti binnamoo Dooktor Rabbi sodaarse. Akkasuma dubbii sirri. Amma karaa sirri jette akka jedhi kan warra koo waliin jirullee itti mattee warra Dubaayii hin jedhini warri Dubaayii waliin turtan warroota biraa hafan akka hidhatanii faana ka'an pushu godha kun waa yaada gaarii amma. Sigalee. Amma kanaaf nu inshaallah saafii yoo taate borullee iftaan illee bira jirra waliin dhaabbannaa warri hafanillee walumaan dhaabbatanii wanta akka rakkoo hin jiru inshaallah hin gammachiisanii. Kana abdii qabna nullee innillee abdii qabaa onnee ofiiti guutuudhaan abdiidhaan haasaara waan ta'eef du'aa godhaa fi ammaatillee doktorillee yoo dandeette geemii biraa qabii fi mucaan geemii deebi'ee haa taphatu kaadhaatti geemii kan keessaa galgalaayyuu hin ga'u beektaa geemii hadhaa kun baay'ee nama dabbaraa garuu nu waan qabnu push goona jennee mucaan hin jiru jenna kan inni waliin taphatu mucaalee madaalee nama waliin hin qabannee kanaaf. Kuma soddomaani geemii isaa irraa haadha faaxee ittiin moo'adhee nama articha moo'atee bara. Aduh ada fatih aku mau soda moya tuh kayak bisa. Wallahi baay'ee. Moraalii dha beektaa waan moraalii nama dhaamuun jira nagatiin qabu. Dunyarrallee moraaliidha. Garuu inni illee yookiin keessa ofii uf beeka waa abdatee itti seene waan ta'eef sila. Injirtu bar kun wajjina bal'is injirtu kun olaala. Kun olaala wallahi kun olaala waan sistema keessa jiru. Doolaara 200 argattee doolaara 200. Injirtu si maala bar kun takka taa'e. Maanu kana hin beekne doolaara 200 argattee hin beekne nuti kennan achirratti ilaalle. Ani urga gaafa kuma 40 argattee doolaara 200 taate birii Itoophiyaa 18 walitti beeka doombir. Kuma 36 qofa shaqqale. Kuma 36 Itoophiyaa moo? Gaafa takkiitti kuma 36 argatte. Odoo isaa asii lilli kennuyyuu anuyyuu kuma 50 ol shaqqalee taa'aara asirra odoo jiru laayivii kana.
Maqaa rabbi. An geemi makiyya waqqatee bar geemi gargar. Moraalii da jaran moraalii da be mucaan akka asli no baane namni jaran moraalii barbaachisa gurbaa kana kiisaa ni jaran. Kiisa wallahi yoo dhugaa. Baba leenca darbi. La dhiisa leenca darbin jeenaani baabaan. Leenca yoo taate asliin guyyaa qabeena haa tabsiisu waan dandeettan godha. Ela yoo amma dhugumatti akkuma dubbanna. Yoo warri Dubaay isin profaayilii na kaayadhu baatii 4-5 warra Dubaay faarsi halkanii guyyaa na faarsi geemii lama qabeessi tabsiisu. La amma tamanamummaatti na tabsiisa malee profaayila akkanattuu waggaa tokko si kaadhee deeme deem feesbuuka kiyya dhaqi ilaali. Yeroo feesbuuka kan dhaqi ilaali kaa'ama jiru. Waggaa meeqa irra taa'u jirta? Bara Jawhar Muhammad. Bara Jawhar Muhammad qabsoo Minisootatti gartee geggeessurraa eegalee barsii irraa qaba. Deem charchi godhii kaa'ama dhamaan jedhu dhaqi ilaali. Profaayilii yoo taate namni si caalaa irra kaadheen jiru haga har'aatti si irraa qaba. Haga har'aatti. Aan eegaatu firaata kiyya taate si bare kaa gaafate firaati hin barre. Ati tokkoon na barte feesbuuka kiyya guddaa dhaqi ilaali. Feesbuuka kiyya guddaa. Saafi atiin dogongorii. Amma bosona baalee naafate biyya kanatti. Bareeda. Wanni marti yeroodhaan bareeda. Habibi yoo akkas taate bar. Angaafa jalqaba asliin mana Fadiiloo Boosoo seenee garamiin baan jedhu tuktuuqii banadhee filaawor irraa hagarraa jaluma taa dhayixee deemtee silaana tabsiis jedheen itti boo'ee anuu na tabsiisa. Kana dhayixee deemtee nama qabrii keessa jiruu fi addunyaarra jiru abdattee dhayixee ani hin beeku. Kaateera taphatte tapha galgala asliin yookaan immoo Ramadaan faa taphatan hin qabu dhugama rabbitiitti. Arash jala taa'ee bitee wallahi sheebi. Yaalleen okko eeggatta maal sabboona dhiisinu keessan deddeebisin himeeti. Nama aggaattama bakka dhiisa. Halaas bareeda rabbi si laafis ammaaf dhiisa karaa sana. Akkasii nagaan bulaati wanta kitti wanta gochuu qabdu saafi. Baabaa hudhii qabi baabaa hudhii qabi. Baabaa hudhii qabi. Amma asli afoo turela wali maaliif hin jenne maaliif Jenne bar. Asliin jedheera boo ani kana booda namnu. Afoo turillaahi bar maaruuftu walitti nu fidee maaruuf. Dhaqee seenee innillee afoo turillaahi naan jedhee illee jedheeni bar. afoo tolee jettanii kiyyaaf kee ati anaafatti hin fitan namoon fitan. Anaafeeti anama maali wanni isin irraa eegu. No, dhugaa dubbachuun gummaa guutuu walitti dhufaati. Deebii kana qofa naa deebi. Baay'ee boo. Birri hambaa taanarraa kafalaa walitti dhufa obboleessoo yoo lakkii. Gaafii anaafatti waliin fudhachuu dandeenya saafi. Baba Nuraddiin. Wallahi mucaa kiisaa mucaa qalbii cabsitanii kiisaa. Anaafatti waliin inkiif na jedhe ani rakkoon qaban gara kiyyaa. Kiisii booda ka kiisii booda amma harka duwwaa. Anaafatti waliin qirreetan akkuma jirutti jira ka kiiftanitti. Lakki rakkoo obboleessoo boro walitti baati dhagahi boro walitti baya. Ani bara yoo isin namni galee galee kuusatti nyaannarraa kafalaa yoo jedhen iruu fuula gadiidha. Waliin baafee. Bor walitti baya akkana malee. Walgaa akkana nu walgeetanii saafi saafi. Nufa waliin ba'uu qaban nuyi maqaalee. Saafi saafi siisa qaba. Akkasi kiisanitti Maamad Nuuriin Baabaa Nuraddiin dhiisi nama na seela dhagahi yoo barbaadde naa godhi yoo barbaadde dhiisi. Abeebe waliin haasofnee obboleessoo nama kadhataa wayii nan godhina. Reefu yoo barbaadde naa godhi yoo barbaadde dhiisi habiibi minim wanni na ta'uun gorsan hin jiru. Dirqamaa miti kun ganzamni keeti. Dhagahidha ganzamni keeti kanaa kennitu. Yoo hin kennu jette dhiisi yoo barbaadde akka namummaatti boru wal gayaati. Akka gadaa resturaantii rakkatti. Haga isaa wal gayanii kiisanitti yoo fixatte ati sanyii leencaa ka'etu bitiin sobda sanyii deerooti sanyii jeedalaati wallahi mama. Abeebe akkaawuntii taatu na bira jiraami. Waan siiniyya akkaawuntii irra sii darba. Keessan nama akka hundaa nama kamuu sappoortii gootanitti yoo wal gattanii har'a bar guyyaa har'aa maal yaade beektaan. Maa eebba suuqaa Guyyaa har'aa kana qabdamoo. wanni namaa tokko irratti hin qabamu jedhee yaadee baran. Habiibi akkatama Bara nama kuma jaarratti geemii taphatee keessee maal jedhe warri Dubaay sapiraayizii qopheessaniif tokko deemina nuun jedhee Bakka dhiisni isaa fi eegee asli Dr. Asli wallaa dhiisaa si waalee afaan hin baasina dhiisaa eegaa baqaatti. dhiisaa gurbaa kana gufuu ittiin ta'inaa. Jedheera dhiisi baqaan hooma wannuma jedhe baati miira keessa hin ta'umaan dubbatini. Dhiisaa saafii Kanaaf anumas hin jedhe dhiisiitti eegi. Ati akkuma farda daamaa fuuldura qofatti gulufta bitaa mirga kee laalla. Abboo baabaa bornaa godhuu dandeessanii borna gargaaruu dandeessa. Mataa keetii nama waliin baaftee ramadaan waan baataatanii. nuti nutti galtee wal geennee waa'ee kee haasofna. Ayyee dhiisaa bakka
Rabbi rahmati dhiisaa dhiisi. Dhaggeeffadhu. Dhagay. Aanan badu Abba mucaayoo kiintankii ta'uu kan biyya Arabaa jira marbuu abaatee ofirraa akka falaminta akka abidala. Kiisi naan jedhe abboo yoo barbaade ati anatti as qabi. Doktor Ramadan. Yoo barbaadde dhiisi baabaa Nuraddiin Kalaas. Warri Rahmati nama Rabbiin fuula namaa dura waggaa 30tti dhaabadhee jechuudha. Saafi. Dhagayila. Saafi. Maali baabaa Nuraddiin akkamitti deebi akkanaa deebisa. Saafi Galee haadha manaa isaa wajjin keekii naa dalaga jedhee abdadhee jechuun nama hundatti himee jechuun si galee inni immoo amma akkamitti deebi akkanaa deebisa baabaa Nuraddiin. Ansaan dogongora kiyya fudhee boru si qopheessa waan hundaa. Arbannaati sheemiin si haga baabaa Nuraddiin. Obboleesso. Waan ammadaa kiyya dho'ifa. Ammana kiyyatti. Madaan dho'ifadhe natti hin kakkaasin. Maarree mana kiyyatti. Dhaggeeffadhu. Mana kiyyatti. Waan silaa sii godhu qabu sii godha. Keekillee taanaan sii mura. Obboleesso waan sirraa'u tokko ati ila. Zuuraa ximmimii amma namni sitti kenne kana qabattee hin deeminii. Akkuma galateeffatteetti galateeffadhu callisi bira kutiis. Asliin guyyaa si haa qabu. Geemii si haa taphachiisu. Wallahi asliin jaalatee osoo hin taane dirqii si taphachiisa. Akkuma nama kamuu taphachiisu. Si galee. Egaa afootu adeemsa ittiin deemtu bitaa mirga laalladhu ati habiibi. Ambarsi anamma wan basiin jechaa jira malee nama biraati iyyuu miti. Bakka anaafat akka mataa keetiitti jechuudhaati. Asliin maanoo si Waan si bira yaade si bira dhabean. maanoon asliin si tuyisise ageeffadhu sitti ma nuti Aboo asliin nurraa dhiisii waa'ee asliitti hin jiruwan. Sitti jira malee warra Dubaatti hin jiruwan. maarree Warri Dubaay waan danda'e naa godhee jira kanaas. amma na dhageettamoon amma waan asii jehuun dhageettamoon dhageettu saafi. Ayyee. Eega dhageette hinaasofnaa durallee waatsaappin dubbachaa jirra ani si kiisa okay akkuma paablik irra sirraa hafe kanatti paablik irra dhufee fixadhaa abiibii kiyya qalbii natti hin cabin salaam aleekum parsanaalii eshi Taate. salaam aleekum Taate. Baran amma walii galatti warra Dubaay galatoonfadhee bu'ee bar taaktaakii kiyyarraa. ammallee ima Wanni amma si tuquuf waan si abdadhuufi malee waan si abdadhee waa baay'ee si fayyadee fi malee wanna biraa bajoo biraatti hin fudhatin baaba.